BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምርዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Yooya malee yooya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqab. Haleela suukaneessaa Wallagga Bahaa raawwateen namni hedduun maatii malee hafe. Mana seenanii abbaa koo, haadha koo, buleessa keenya, wasiila keenya, dhamanaa wasiila keenya, ijoollee wasiilan keenya lama akkaayaa keenyaa fi nama mana keenya taa'ee qotu. Dhibeen COVID-19 Itoophiyaa keessatti hammaachuu himan malimaan. Talaalliin biyya Itoophiyaa keessatti oomishamee lammii Itoophiyaatiif qofa kennamuu hin jiru. Talaalliin addunyaa irratti oomishamee kanaaf dhimmoota jedhamaa jiran osoo hin ta'in carraa qabnu saniitti fayyadamuun baay'ee murteessaadha. TPLF waraan deemaa jiru mariin furuuf qophii jirraa jetti. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgalu. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii Ameerikaan rakkoo kaaba Itoophiyaa cimaa jiruu fi deebii kennuuf qoqqobbii dinagdee dabalatee filannoowwan qabdi ilaalaa jiraachuu dubbatti. Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, Jarmanii, Firansii fi Yuunaayitid Kingdom waraanni Tigraay dhaabbatuu fi qooda fudhattoonni waraanichaa taatamaan marii akka eegalan waamicha dhiyeesse. Hamza Hussein gabaas qaba. Waamichi kun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman bakka bu'aa olaanaan Gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akkasumas ministeeronni dhimma alaa fi ergamtoonni addaa gaanfa Afrikaa Jarmanii, Firaansii fi UK marii godhaniin booda dhiyaate. Dabalataan ergamaan addaa Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo dura taa'aan Egaad Warqinaa Gabayyoo fi pirezidaantiin Sudaan Abdallaa Hamdook marii kan irratti hirmaataniiru. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa maayyii humnoota Tigraay irratti fudhachuu eegaluun isaa erga himameen guyyoota muraasa booda marii taa'ame kanaan biyyoonni shanan US, EU, France, Germany fi UK waraanni akka dhaabbatuu fi hatattamaan mariin eegaluu qaba jedhan. Qooda fudhattoonni waraanichaa sarbama raawwatan dhaabanii dhukaasa dhaabuuf akkasumas marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee nagaa waaraa fiduu danda'utti seenuuf hatattamaan marii eegaluu qabu jedhan biyyoonni kunneen. Itti dabaluun deeggarsi namoomaa kanneen dararamaa jiran bira akka dhaqqabu qaamoleen hundi seera idil addunyaa kabajuu akka qaban hubachiisaniiru. Marii kana booda gaazexeessitootaaf ibsa kennan dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price Ameerikaan qoqqobbii dinagdee dabalatee maloota jiran hunda fayyadamuun waraanni kaaba Itoophiyaa kun akka dhaabbatu gochuuf akka jirtu himuu Reuters gabaaseera. Biyyoonni miseensa G7 ta'anii fi dhaabbileen gargaarsaas ulaan gargaarsa namoomaa ittiin deddeebisan gufachuu akka hin qabnee fi dhukaasni dhaabbatee falli akka barbaadamuuf itti fufanii gaafachaa jiru. Marii bakka bu'oonni olaanoo biyyoota G7 fi biyyoota biroo 14 ol irratti hirmaatan kanaan kaaba Itoophiyaatti haalli deeggarsa namoomaa hammaachaa dhufuun akka isaan yaaddessa simaniiru. Hojii deeggarsa namoomaa danqaa malee waliin gahuuf dhukaasa dhaabuun akkasumas uggurri telekominikeeshinii fi maloota qunnamtii irra kaa'ame kaafamuun murteessaa akka ta'e gaafataniiru. Paarlaamaan Awurooppaas ji'a faranjootaa kanatti haalli namoomaa kaaba Itoophiyaa danqaa dhiyeessii deeggarsaarra kaahame kaasuun hin wayyaa'u yoo ta'e qoqqobbiin akka kaahamu gaafateera. Ajjecha suukaneessaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu magaalaa Haroon raawwateenii namni tokko maatii isaa 8 bakka tokkotti dhabuu BBC'tti hime. Jiraataan soda nageenya isaatii fi maqaan isaa qadhaamiin barbaan kuniin akka leellantu raawwatu duraanuu qaamni nageenyaa fi bulchiinsi godinicha beeksisuu ibsa. Garuu tarkaanfiin fudhatame hin jiru jedhe. Iyyatni bakka dhabu kuniin lubbuu namoota hedduu dabruu hima. Waraanni kan jalqabe qaama finxaaleeyyii Amaaraa kan afaan Amaariffaa dubbatan hidhatanii kan socho'an laga sana keessa jiru. Magaalaa sanatti qaamni biraas hidhatee kan socho'u jira. Qaamni hidhatee socho'u tokko finxaaleeyyii saba Amaaraa kana kan jiru. Keessumaa warri finxaaleeyyii saba Amaaraa kun sirriitti hidhatanii humnaa ol kan isaan hidhatanii jirani. Isaan magaalaa guyyaa Sanbataa magaalaa seenaniiti waduu ololli dhaqeeti magaalaa seenaniiru warri abaa'oo shaneen siinfituuf magaalaa seenaniiru waan ta'eef kan jedhu ololli gara isaaniitti gaafa gadi odeeffamu isaan immoo magaalaa qixxaan kukkutanii seenaniiti iddoo sadiitti kutaniiti waraana bananii dhukaasa isaan uummata irratti bananii erga dhukaasa bananiiti naannoo mana keenyaatti tiimii tokkoon dhukaasa bane sana booddee mana seenanii abbaa koo haadha koo buleessa keenya
wasiila keenya haadha manaa wasiila keenya ijoollee wasiilan keenya lama akkayaa keenyaa fi nama mana keenya taa'ee qotu amaara ofiisaa isin caale isaan kan iddoo tokkotti kan isaan ajjeesanii boolla tokkotti awwaalamanii. Amma hawaasni nu duukaa guddatee achumatti maatii keenya duukaa hafan isaan halkan dhaqanii maatii keenya bineensillee hin nyaatin jedhanii kan boollatti deebisu. Amma rakkoo sabaa miti rakkichi kan inni jiru. Rakkoo sabaa otoo hin ta'in maqaadhaan saba sana daatanii hojiin isaanii baandiraa ishee lummuttii sana mataatti hidhataniiti naannoo sana kan isaan weeraraa kan isaan jiran iddoo sana kan isaan weeraraa jiran uummanni jiraataa achii ta'e waggaa dheeraa waggaa 50 naannoo sanarra jiraataa kan turani sabni dhufee nu jeeqaa jiru kun qaamni dhufee nu jeeqaa jiru kun qaama nuti hin beeknedha qaama iddoo biraadhaa dhufedha weeraraadha nurraa baasaa jedhanii anattis iyyataniiru jarri. Haleellaa namoota kumatamaan lakkaa'amanii qe'ee isaaniirra buqqisee qabeen barbadees kan hordofee BBC'n kan dubbate hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gochi kun uummata walitti buusuuf raawwatee jedha. Rakkoon achitti uumame rakkoo humni shanee fi humni finxaalessaa uumanidha. Rakkoo sana humni shoorora keessaa shanee naannoo sanatti socho'u. Ergama TPLF irraa fudhate galmaan ga'uudhaa fi saba lamman walitti buusee bu'aa siyaasaa keessaa argachuuf sochiin inni taasisaa jirudha. Wal qabatu waan ta'eef humni nageenyaa seenee tasgabbiin uumameera yeroo ammaa kanatti. Humni finxaalessaa jettan hoo kami? Humni finxaalessaa naannoo sanatti socho'u jira kan shanee wajjiniin wal simee ajandaa Oromoo fi Amaaraan wal qabatee socho'u tokko jira. Isaan kun Oromoo fi Amaara walitti buusuudhaaf shira wayyaanee galmaan ga'uudhaaf warra socho'aa waan ta'eef isaan kanatu ajandaa sabaa fakkeessuudhaaf warra socho'an waan ta'eef isaan kanatu ajandaa sabaa fakkeessee socho'aa jira waan ta'eef isaan kana humni nageenyaa seenee amma tasgabbiin bu'aa jira. Lakkoofsi nama miidhamee hagam taatarii isin waan qulqulleeffattan qabdu? Kaleessa namni 15 sababa jeequmsa kanaan lubbuun darbee jira. Amma magaalaa Haroo keessatti namooti miidhamanii sababa sabummaatiin haleellaan nurra qaqqabee jedhanne Oromoonni naannoo sanii kan godaanan illee dubbisnee jira. Tarii haleellaan kun naannoon Amaaraa gama kanaan tarkaanfii fudhatu jira hidhattoota jedhanne uummanni. Naannoo sanatti humni finxaalessaa shiftaa achuma jiru malee naannoo biraadhaa dhufee naannoo sanatti kan socho'u hin jiru. Ajandaan isaanii tokko Oromoo fi Amaara walitti buusuudha waan ta'eef sadarkaa kanatti ajandaa siyaasaa Oromoo fi Amaara walitti buusuudhaaf humnoonni kun wal dubbisanii socho'aa jiru. Kun immoo duuba kan jiraa jiru ajandaadhuma TPLF akka waan uummanni wal dhabeetti fakkeessanii deemuudhaaf kan socho'u irraan kan hafe qaamni alaa dhufee naannoo sanatti socho'u hin jiru. Dhaggeeffattoonni namoota gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii UN waraana Tigraay wal qabate yaadi maal kennan jechuun hooggantuu wajjirri isaa damee Itoophiyaa lammaffaa hojiirra yaam. Itoophiyaatti itti gaafatamtuun wajjirri faandii dhimmoota Deniya Geel hojiirra yaamamu maddii oduu AFP'n gabaas. Isaan dura immoo dhaabbatichi hooggantuu ejensi baqattoota damee Itoophiyaa Mooriin Achieng yaada namoota dhaabbatichaa hin calaqqifne kennitee jechuun boqonnaaf fudhattuu taasisa. Atileetiin Keenyaa reekoodii addunyaa harka qabdu Agnes Tirop manisii keessatti bilaa waraanamtee reefii argamu poolisiin ibsa. Poolisoonni du'isii qorachaa jiru abbaan manisii kaammaa dhabamee jiru duutanaan shakkamuu himan. Atileet Agnes Tirop Jidabree Jamaniitti fiigicha kiiloomeetira 10 reekoodii haaraa galmeessiti. Dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF guddina dinagdee Itoophiyaa tilmaamuu akka hin dandeenye beeksisa. IMF GDP'n Itoophiyaa bara 2021tti guddina parsentii 2 argisiisee jedha. Kunin ka bara dabreerraa parsentii 4 gad bu'uu ibsan. Humnoonni TPLF waraana kaabbiyyatti deemaa jiru mariin furuu fi qophii ta'uu isaa qondaalii olaanaan dhaabbatichaa BBC'tti gaafiif deebii BBC sagantaa Focus on Africa waliin taasiseen ambaasadariin duraanii Itoophiyaa ka ture Fisaa Haasgadom waraanni kun walitti dhufanii mari'achuun furamuu qabaa jedha. Dhiyeenya kana TPLF mootummaan Itoophiyaa haleellaa cimaa kaaratti eegalamee nurraa banee jechuun hawaasa idil addunyaatti iyyachaa ture. The Ethiopian military and the Amhara forces Loltoonni Itoophiyaa fi humnoonni Amaaraa haleellaa qindaa'aa fi guddaa meeshaalee gurguddaa akka taankii, diroonii fi jeettii waraanaan deeggaramuun magaalaa Maqaleellee 7 hanga 3tti deebi'anii qabannaa jechuun dhaadachaa jiru. Haleellaan kun haleellaa cimaadha. Loltoonni dilee fi alidilee 100,000 lakkaa'aman
meeshaa gurguddoo waliin bobbaafamaniiru. Akkuma beekamu ministeerri muummee meeshaa waraanaa bitachaa kan turani aleellaa kallattii hundaan gama Affaarii fi Amaaraan jalqabaniiru. Aleellaadhumaa fi murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf miidhaan lammiilee nagaa fi bu'uuraalee misoomaarraan ga'u yaaduun ni danda'ama. Humnoonni keenya dhimma jiraachuuf dhiisuuf ofirraa qolachaa jiru. Waraanni kun walitti dhufanii mari'achuun furamuu qaba. Eenyutu gidduu galuun araarsaa kan jedhu boodarra kan dhufudha. Waraana amma Itoophiyaa miidhaa jiru kana mariin hiikuudhaaf qophiidha. Hawaasni idil addunyaa dhimma kanarratti dubbii qofaan otoo hin taane tarkaanfii qabatamaa akka fudhatu gaafanna. Haleellaa kan ilaalchisee dubbiimtuun wajjir ministeera muummee Bilaanesiyuun mootummaan biyyatti guutuutti lammiilee isaa gochawwan shororkeessummaa irraa eeguu fi gaafatama qabaa jette. Kanaaf badii jeequmsaa fi ajjecha TPLF naannoo Amaaraa fi iddoo kamittuu raawwatu mootummaan fuuldura dhaabbataa jette. COVID-19 Itoophiyaa keessatti babal'achuun namoonni qabamanii fi du'anii guyyaatti dabalamuu himan. Akkasumas Oromiyaatti namoonni hedduun lubbuu dhabuu kan himanii hoogganaan biiroo fayyaa naannichaa Dr. Mangistuu Baqqalaa haalli amma jiru sodaachisaa jedha. Beekaa Toomatu dubbisa. Torbee darbe kana namoonni mallattoo kana agarsiisaa jiran namoonni mallattoo cimaa qabaatanii ICU keessatti yaalamanii fi namoonni lubbuun isaanii darbaa jiru sadeenuu dabalaa dhufuusaa agarsiisaa jira. Akkamitti yaaddessa wanti amma argaa jirtan? COVID-19 damballii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhamee akkuma honnootitti fudhatamaa jira jechaadha. Weevii qaba waan ta'eef weeviin sun yeroo kamitti maal ta'uu danda'a kan jedhu tilmaamuudhaaf ogeessatti ulfaatadha. Maaliif amalli vaayirasii ofiisaatii istireenii isaa gosa isaa jijjiirrachaa waan deemaa jiruuf kana bu'uura godhannee hoggaa laallu of eeggannoo barbaadadha. Maloota jiran san duguuganitti fayyadamuu barbaachisaadha. Oomishni isaatis hagas rakkisaa waan hin taaneef haguuggii afaanitii fi funyaanii fayyadamu. Qulqullinni harkaa, qulqullinni qaamaa dhibee COVID-19 ittisuudhaaf qofa osoo hin ta'in dhibeewwan daddarbaan biraattis ittisuu keessatti to'achuu keessatti gahee guddaa taphachaa jira. Kan biraa talaallidha. Talaalliin biyya Itoophiyaa keessatti oomishamee lammii Itoophiyaatiif qofa kennamuu hin jiru. Talaalliidhuma addunyaa irratti oomishamee biyyoota adda addaatiif kennamaa jira waan ta'eef kana duras side effect isaa jedhanii yookaan dhiibbaa talaalliin kun fiduu danda'a jedhamee haasamaa ture soora ta'uusaa hubatamee jira. Kanaaf dhimmoota jedhamaa jiran osoo hin ta'in carraa qabnu sana itti fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Kana keessatti irra deebi'ee kan ibsuu kan hin barbaadu namoonni baay'een yeroo ammaa vaayirasii kanaan qabamanii lubbuun isaanii darbaa jira. Garuu nama talaallii fudhate amma rakkoon sadarkaa sanitti mallattoo cimaa agarsiisuudhaanis haa ta'u lubbuu darbuudhaan biratti sadarkaa sanitti gabaafamee hin jiru waan ta'eef talaalliin fala guddaa ta'uusaa beeknee keessattuu barsiisonni manneen barnootaa amma banamaa jiru waan ta'eef dursa kennineefii jirra. Carraa kanatti fayyadamanii lubbuu ofiitis eeganii nama biraatiifis sababa du'aatii akka hin taane asumaan waamicha kiyya dabarsuun barbaada. Talaallii kana namoonni meeqa akka fudhatanii beekama amma yoonaatti sadarkaa naannootti? Amma namni miiliyoona 1,400 talaallicha fudhatee jira. Waa'ee vaariyaantii haaraa akka deeltaa jedhamu kana isadhaa kan lakkoofsi namoota akka ol dabalu kan gumaacha godhaa jiru hubannaan jiru maa inni waa'ee vaariyaantii kana? Gosni sun biyya keessa jiraachuusaa yookaan biyya keessatti namarratti argamuusaa qoratamee adda bahee jira. Kana jechuun hundumtuu deeltaadha jechuun hin danda'amu. Garuu deeltaa vaariyaantiin Itoophiyaa keessatti namoota irratti argamuusaa gabaafamee jira. Kan maaltu adda godhaa saffisni tatamsa'inaa deeltaa vaariyaantii guddaadha. Yeroo gabaabaa keessatti nama baay'ee waliin ga'uu danda'a. Dabalataanis immoo mallattoo dhumti inni qabu xinnoo adda. Amma kana dura treatment centeroota keessatti kan argaa turre dhawaataan oksijiin saatureeshinii yookaan argamuu oksijiinii qaama namaa keessatti gadi buusaa dhumarraan ga'ee faa nama ajjeesaa ture. Kan ammaa garuu oksijiin saatureeshinii dhumti namaa baay'ee odoo gadi hin bu'in mallattoo dhumti isaa kun bakka COVID jettee odoo konkuluudin godhin qorannoo irratti argamee baay'ee odoo namni hin beekamin lubbuun isaa darbaa jira. Ulfaadhaa Dr. Mangistuu. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa ganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Raagi Booranaa Areeroo Boosaroon waan dhufu yoo himu wahima raagtaa wal fixa nyaaptaa jedha. Jechi isaa kuniin waan am keessa jiru ibsmoo waan fuul duraa itti yaadadha. Sagantaa kan qophees Biraanoo Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bunga kan isiniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.